Bakkarraa dhuftan natti hima. Maqaan kiyya Abiibaalii jedhama. Bakki irraa dhufee Biraarfoord. Egaa bakka hiriirri kun itti adeemsifamu irratti isin argee maaliif bakka kanatti argamtan mee daawwattoota keenyaaf ibsa? Waliin bakka kana irratti argamnuu fi ilmaan Oromoo tobba'uu jira. Lafteen fudhatanii wayyaaneen lafteen fudhattee ilmaan Oromoo du'uu jirti. Biiteen irraa qotee bulaa cufkaasuu jiranii waan biiteen irra qotee bulaa kaasanii fi lafteen gurgurachuu jiranii waan Finfinnee ammallee Finfinnee nurra fudhatan lafteen kutaa agam cuf yootte nurra guurratanii baqata ilmaan Oromoo baqata tochanii keessa oofanii tanaafiyyuu nukku agangaa asii baanu huccuftinu namum lafsun keessa ba'ee namum lafsun keessa baqalatee lafsun guddate kaammoo baqate amma wanni achitti hafe aadaaf abbaa keenna aadaaf abbootii teennallee amma halatti yaasanii ali ciifti tanaaf biyyi sun irraa arma gabbaane jechuudha. Maalaa ta'uuf egaa amma kan dhuftanii? Wanni nu taane dhufnee fi addunyaa uf garsiifnee addunyaa yooyyuu nu gartee akkisiin dunama kennaa nami guddaan duraanu du'ee dabree dhokattee dabartee wanni sun hin mul'anne ammoo amma daa'imti xixiqqaatti nu jalaa raachuu jira daa'imti xixiqqaa sun karaate akka addunyaan gartee addunyaan nu iyyitee addunyaan seera kan nurraa dhaabdu akka seera kan ammallee nama ilmaan ta'e fixuu jiru addunyaan dhiyeessitee murtii nu gaafatti tana barbaannaaf asii gabbaane jechuudha. Gidduu kana hiriirri nagaa mormii maastar pilaanii dargaggootaa fi barattoota Oromootiin adeemsifamee ture biyyatti waa'ee sana ilaaltaniirtu? Laallee jirra. Tanirra hamtuu garree tanirra ilti bo'oo dandee boolti ilti nu luqqaatee dabarte. Mee isin gaafa dargaggeessi Oromoo barataan mana barnootaa dhaqee otoo hin galiin warra isaatti deebi'uu hafu gaafa daa'imni warri daa'ima mana barnootaatti erganii daa'imni manatti galuu haftu gaafa ajjechaan sun irratti raawwatu yookiin dhiigni sun dhangala'u maal jettan maaltu isinitti dhaga'ame? Wanni nu jennu wanni nutti dhagahame bo'oon nu dhagahame gaddan nu dhagahame ilmaan teenna duralleen haala baduu jirti ammallee warra kee jirtullee warra keessa oofanii baduu jirti isin achi baduu jirtu nu ammoo fulaa bultii dansaa dhiigu warraatiin bakki dansaa qaballee bakki sun irrattiyyuu nam bofaaf buutii warri kee ciisisuun kee ciisnu fakkaan abti kee ciimna sagaleen nu nyaanne bullu qabbanti nu kee jirru hooguu nu taate sagaleen nu nyaannu gaddi nu dhagahamte nuttuyyuu garuu diddee nuttu miyaa'uu diddee maanennaani guyyaa irraatti intalaata jaartitti jaarsatti dargaggeessatti daa'imni xiqqaa ganni shanii jahaatti cufara waan ilmaan ta'e fixuu jiranii fi gaddi guddaan nu dhagahamee boo guddoo dabarsinee birbaanee dabarra tanan nu dhagahamee asiin nu gayaadha. Ayyemee dhaamsi isin dargaggootaa fi warra biyya jiraniif dabarfattan maali? Dhaamsi dargaggootaaf hin dhaame dargaggoo callaaf hin dhaamu uummata Oromoolleef hin dhaama. Addi bilisummaa Oromoolee fin dhaama dargaggoolee fin dhaama sadii dhaamsi qaba dargaggoo Oromooti dootiin warri hin doone har'aan dura ganna 40 wayii doone ammoo dootii teen ammaan tan addunyaan agarte ta dura cufin dhokatte amma waan isaaniin didiqqoon beektan guddaan kennu wallaalee waan guddaan kennu wallaali isaaniin diqqoon itti dhufu jirtanii dootii teessanarra qilleensi bilisummaa urgeessitee billi quxee dhufuu jirti duraanuu akkoo haa honuuraaf nu fixanii hobbahaa duubatiin deebiinaa waan qabnuuni afaan kennaan qabeen kennaan waan qabnuun isan duub jirra qabsoon ta halaaf baan callaanii ta arti ejjite lolti callaanii waan qabnuun isan dur dhaabbanna isan dur ejjina lafteen irra indeetina itti kaayoon teennaa nu ammallee kaayoo qabna gadaan tun gadaa bilisummaati dudduuba deebitanii hirrifatina isan dudduub jirraa jedhee dargaggoo Oromoo dhaamadha uummata Oromootiin ammoo wanni ani isanii dhaamadhu haddaan qoodamuu dhiisa ilmaan Oromoo nu bitamne numatti diinu fitta'ee numatti gurguramaaf gurgurtan haadhaamnuuti diinu fittaan kan ofirra haadhaamnuuti diini nu dabsatee wanni inni ardhi ilmeen tante ilmeen ati dhalti guddaa fiixee ilmeen nu dabreefi nu tuffateef diini nu tuffatee tanaaf nu fixee nu nama kuta kudhanii tokko warri kutaa tokko biyya nu baasee nu namii haganga laf biyya keessa ciimne laf biyya keessa baduu jirra fulee jincufa Oromoon baduu jirti tanaafu saniin ilmaan Oromoo ka wal dhageettanillee ka wal hin dhageenyellee yoo qaru wal labbii qabaatanillee har'a guyyaa wal dhabaniinini guyyaan dhiiraa har'a yoo isan sammuu qabaatan yoo isan dhugum beekaa taatanii wabeettan guyyaan dhiiraa har'a takka guyyuwa murtii teessan mul'iftan isanirraa barbaannaa
uummata Oromootiif addi bilisummaa Oromoolee jabaadha. Murannoon teessanii waan qabnuun irree teennaaf afaan kennan qabeenya kennanii san dura jina dudduubatti hin deebinu sanillee akka dudduubaan nu hin deebifne haga nu dhaamadha jechuudha.